Hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kootti galanii gooftaa taatoluu isinis baga jiraatanii hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam isin jirtu nagaadhaa jiru jireenyi keessan oolmaan keessan hojiin hundu bareedaa anis jira nagaa kootti galanii taatoluu isinis baga jiraatanii baga nagaa keessan taatanii Arrawaatu na kolfisiisee tun dhufee jechuudha. Viidiyoo hojjechuun qaba jedheen yeroo baay'ee garuu gaaffiin kun yeroo baay'ee naaf kaka'a. Irrattan hojjedha jedhee yeroo baay'ee qoy jedhee dhiise jechuudha. Amma immoo maafaniisti qoy har'a hin hojjenne viidiyoo kana waa'ee kanarratti maafan hin hojjenne jedhee tananii dhufee jechuudha. Innis immoo asuma shurrubban koo hin bareedamoo hin bareedu. Ofii kiyya afaan dhaadhela jajallaadha. Mataan koo immoo wiigii hin qabu. Qulqulluudha jechuudhaan ishee oma tokkoyyuu hin qabu ofirraa uumama waaqaati. Isiniin jedhaa hin bareedaa mataan koo immoo rifeensi kee immoo hin bareedaa. Ofii kiyya afaan dhaadhe immoo na dannaqxanii jechuudha. Yoo baay'ee bareedattanii laayikii tuqaa jechuudha. Rifeensa kootiif jechuudha waa biraatiif mitiin isiniin jedha. Innaa wantiin isiniin jedhu har'a maalii kan dhufe seetanii waanuma tokkotu garaa kiyya na nyaate jechuudha. Namoonni baay'een koomentii yeroon ilaalu gaaffii kana irri deddeebi'anii dubbatu jechuudha. Innis immoo ati maaliif gaa'ela maaliif cidha hin godhanne? Cidha malee akkamiin heerumte? Warra naan jedhanitu jiru jechuudha. Deebii ta'aaf jedhee tanaan immoo waanuma xiqqoon irratti dubbachuun qaba. Warroota waa'een cidha kootii gaaffii isaanitti ta'eefi jedhee tanaan dhufee jechuudhaan immoo innis immoo ani maaliif akkan cidha godhachuu didee in beektu biyya Arabaatiin galee cidhi immoo biyya keenyatti baay'ee namoota tokkoof cidha jechuun akka waan guddaatti ilaalu. Cidha yoo godhatan malee gaa'elli waan dhaabbatu isaanitti fakkaatu. Cidha yoo godhatan malee jireenyi isaanii manni isaanii gaa'elli isaanii waan ulfeeffamu waan kabajamu isaanitti fakkaatu. Baay'ee cidhni bareeda. Dammoo humna ofiitiin akka ofiitti deemuudha malee namni tokko cidha godhateedhaaf namni tokko qarshii qabaatee cidha godhateedhaaf ani ka'ee har'a cidhan godhadha cidha malee hin heerumuu jechuu hin qabu. Sababiin immoo cidhan godhanneef waa tokko jireenya koo fooyyessuu waan hin barbaadeef maaliif akkuma beektan biyya Arabaa tureen galee. Yeroo biyya Arabaa turtan immoo waa baay'ee achi keessatti arginee dhufne mana namaa keessa waa baay'eetu jira. Qarshiin akkamiin akkatti dhufu warri biyya Arabaa mana maadaam keessa jirtan hin beektu. Cidha jechuun waanuma salphaas miti waanuma immoo ulfaatamee ilaalamus miti. Cidha jechuun waanuma gammachuu tokko ibsachuudhaaf jaalalleewwan lamaan yookiin immoo maatiin walitti dhufanii kan gammachuu isaanii ibsatanidha jechuudha. Ani immoo yeroo kanatti cidhi nan barbaachisu. Maaliif waa tokko mana koos xumuradhee waa tokko jedhee haala jireenya kootiin wal qabachiisee suuta jedhee yoon boodatti barbaade yoo dirqama ta'e jechuudha. Yoo waan nuun anaaf abbaa manaa koo gammachiisu yoo ta'e wanti hafu tokko illee hin jiru jechuudha. Waan anaaf isa gammachiisu yoo ta'e oma tokko miti hin raawwatamaa jechuudha cidhni. Garuu yoo cidhni amma kanatti dirqamadha jechuun anaaf gaarii miti. Tokkommoo kanan jedhu ani abbaa manaa kiyya yookiin feesbuukiidhaan yookiin immoo miidiyaadhaan miti kanan baree qaamaan baree yeroo baranni wal beeknaa nama biyya abbaa tokkooti. Biyya waliiti nuti biyya tokkodha. Kan immoo wal barree amma miti. Jaallattanis jibbitanis ana abbaa manaa qofaana waggaa 10 fi waa baay'ee jireenya kana keessatti baramma kana keessatti
wal bira teenye sargineerraa walirraa fagaannee sargineerraa nuuf wanti cidha jedhamu nuuf akka guddaatti ni ilaalamu jechuudha. Maaliif na jaallata isan jaalladha. Anaaf amanamaadha inni anis isaaf amanamtuudha. Akka inni na jaallatu nan beeka akka ani immoo isa jaalladhu hin beeka jechuudha. Innis waliif amanamummaadha malee amma kanatti yeroo kanatti dirqama cidha godhachuu qabnu osoo jireenya keenya kara fuulduraa hin sirreeffatin osoo maaliif nuti maatiin keenya nu beeku qubeellas godhanneetu jirra. Qubeellaa godhanneerra garuu cidha hin godhanne. Qubeellaa immoo cidha goonee miti kan qubeellaa godhanne. Akkasumatti aniif inni nama hiriyoota koo gidduutti qubeellaa godhanneetu jirra. Amma immoo miti inni jechuudha. Tureedha yeroonsa. Amma kara waggaa 5-6 hin ta'a erga qubeellaa godhanne. Ergasii garuu maaliif osuma jireenya dhiibnu as geenye jechuudha. Waggaa amma kana keessatti anaaf isaaf immoo cinni har'a kana dirqama nu barbaachisa jennee osoo jireenya keenya hin fooyyeffatin osoo waan jammarre tokko hin xumurin jireenya keenyaaf boru dhala keenyaaf waan barbaachisu tokko osoo haala hin mijeeffatin amma kana nuti boru waan keessa teenyee itti keessa bulluyyuu osoo hin qabaatin amma yeroo kanatti cinni nu barbaachisa jennee kaanee cidha godhachuu wallaalles miti dadhabnes miti garuu xiqqooshii qo'ee haala mijeeffannaa waa tokko sirreeffannaa jireenya keenya boruu wal qabsiifanneetu malee cinni inafuu yeroo dhiyootti hin godhamaa. Eegaa siniin jedha cidha guddaa gochuu baanillee hin goona. Akkasuma maatii walitti finnee maatiin keenya wal beeku baay'ee maatiin hin beeku. Ani finna kariyaa taane akka waliin jiraataa jiru hin beeku maatii sirriitti. Garuu immoo akkasumaaf yeroo xiqqoo booda yeroo mana keenyatti gallee maaliif mana kiraa keessatti maatii ofii waamuun illee baay'ee ulfaataadha. Maali jennaan shinti beetiin guute namaan jedhu bishaan namaan jedhu waa baay'ee namaan jedhu jechuudha. Yoo waaqayyo jedhee gaafa mana keenyatti gallee fira keenya waammannee akkuma humna keenyaatti waanuma humna keenyaa godhannee gammaduu hin dandeenya jechuudha. Isiniin jedha. Kanaafuu yeroo dhiyootti eegaa ilma keenya faana cinni keenya sin dhufaa. Warri gaaffii isinitti ta'ee kunoo kun deebii isiniif haa ta'u. Cidha keenya immoo eegaa yeroo dhiyoottiin isiniin jedha. Innammoo waan akkasii kanatti hin amanina. Yeroo biraa immoo gorsa isiniif qabadheen dhufa. Obboloottan koo biyya Arabaa jirtanii warroonni waa'ee cidha waan akkasitti sammuu keessan amansiiftanii jirtan waan akkasii kana dhiisuu qabdu jechuudha. Inna kana isiniin jedha. Gorsa biraa immoo isiniif qabadheen dhufa. Kana warroota namoota baay'eetu koomentii irratti gaaffii kana na gaafataa jira. Maaliif cidhan godhattu? Osoo cidhan godhatiin heerumtaayi maal jechuudha jedhanii waan namoonni ta'aa jiranii fi gaaffii keessaniif deebii ta'a jedheen isin fidee dhufe dhaggeeffadhaa. Like share godhaa. Baay'een isin jaalladha isin kabaja. Bye bye.